Maayikii bareedduu ishii kana isin hojjetamee jira kunoo haala kanaan akka hojjetamu isinis na wajjin akka dhumaa ilaaluudhaaf viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib godhuun akka hin dagatinne sagalee ishii kwaalitiin qulqulluudhaan kan waraabudha jechuudha. Kunoo ishii kanaan maayikii kanaan waraabe sirriitti ilaaltanii na hordoftanii akka dhumaa na wajjin turuu keessan akka hin daganne namoota hedduudhaaf sheer, laayik godhuun na jajjabeessuun akka hin daganne maqaan koo Bireedha. Biree EZ irratti yeroo hundaayyuu gaaffii qabdan koomentii gubbaarra naa kaa'uu akka hin daganne. Tiraambil illee isinifan hojjedhaa waan baay'ee isin hojjedhaa na gaafachuu hin dandeessu koomentiidhaan na wajjin tura isin jira gara viidiyoo. Harka fuunee hordoftoota Biree EZ chaanaalii kana sabskiraayib laayik godhuun akka hin daganne. Har'a immoo maayikiraafoonii hojjechuudhaan eerfoonii irraa akkatti hojjennu isinitti argama. Salphaadhaan mana keenyatti teessanii akkasuma hojjetta. Laayik sheer gochuu akka hin daganne sagalee kwaalitii qabu kan waraabudha. Wajjin adeemnu ishii tan irraa baasna gubbaarraa hin cabsina. Kazaa suuta ittiin irraa baastu jechuudha. Tan akkatti hin baastu haala kanaan jechuudha. Kazaan ishii taasisu gacabsitanii irraa baastanii akka inni bareeduuf akkanaan gootu erga dhumaateen booda kun dhumatee jira. Haala kana fakkaataa jechuudha erga hojjenneen booda ishii tanas kunoo haala kanaan irraa kaans keessa cabsineen baasnaa maayikettiin ishii tana fakkaatti. Maayikettii kanas kunoo asii sagalee waraabduun bootaan akka zorsituun amma hin cufte jechuudha. Fi banuudhaa fi cufuudhaan gadi waraabduu eerfoonii gubbaa irratti hin beektu waan ta'eef kun ishii tan akkana baqa maayikiin kan waraabu sagalee jechuudha. Maayikiraafoon illee haaluma kana ishii kana immoo cabsinee keessaa baasnee haala kanaan hin bareechina. Ishii tan illee hin baasna ishii tan boodaa sana immoo maayikii galchina jechuudha. Boodaa teessoo maayikiiti. Ishii kana maayikattii boodaatti deebisnaa jechuudha. Yaa maayikattiin ishii tana sagaleen ishee kwaalitii qabattee akka nuuf
Ashitaan akkanatti erga bareessitanii murtanii raawwattanii booda zeeroo gootanitti murtoo haala kanaan bareechitanii kazaan qixxee ishii keessa immoo inni urtuma akkasiidhaanii gara tokkotti osoo dabin jechuudha. Kazaan murtanii keessaa baastu. Akkanatti erga murtaniin booda ishii tana immoo haala kanaan itti fayyadamuudhaan sagalee shokokii akka hin dhageessine as keessaa akka galutti seenne hin bal'istu. Gara tokko bichaatti akka dirree qixxee keessa ta'uu qabaata. Haala kana argisiisaniin booda amma maayikiraafoonii ta'ee jira sagalee isaa shukutti akka hin jennetti saniin booda silkii keessan irratti fayyadamtu. Akkashii kanaan kaza sagalee keessan waraabuudhaaf maakiin kun erga hojjetameen booda kan sagalee itti seene sagalee kwalitii qabu shukukii tokko songaan booda akka itti qabatanii haasa'uudhaaf ammoo alattis namoota interviyuu ምናምን gaafachuu ni dandeessu. Kunoo sagalee ni waraabaa jira saanuu dandeessu jechuudha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.